ummata nagayaati isin ummata nagayaati miti mee ummata nagaya ta'uu keessan tasbiitaadhaan itti deebisa nama biyya ni jeeqee afaan hayyamu bisilee nyaaka jeeqamteessan jireenyi nu cinqee jira jireenyi qaalee rakkachuu jira namni dhaabbeelaan buru jira kanaafuu jeeqomsa waan jaalu. Bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin والعاقبة Jolle
وانت كان ايوه زيغا بنا غوبا شادا كبتا ये खड़ा होने नहीं बाबा सभी शादा रसीसा पता कोई माले नहीं कर ले दे माले नहीं कर ले पता नहीं ये हमारे अमंता भगवान सुगति जरदेव अमंता जरलवान देव शादा कमती को मेरे उनकी यार जो इनको कोई नहीं अमंता सिर्फ नबी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह ये भी हमारे रब्बी मरे बच्चों को रब्बी मरे यार बच्चों को सुनते नाते माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर ये संगीता रसूल के ना हाय शादा संगीता दुआ हमारे सुनता लेकिन आप लोगों को अशहदु 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 أشهد 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 أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وجمع أنجب मुख्तार शेख मुख्तार मकान अब्बास जी जरूर सनवाई वाला आखिर मुख्तार लगा है मैं आपको बयान देना बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मसा को कुरान हाले में खाली सा हाले में सुन्ना हाले में खाना तुम लोग रब्बुल हाले हो अम्मा तुम लोग करते हाले में अरे बहुत सारा कुरान आपने Baga ayana Idul Adha kabara kanatin walumanu nugai wala barana kabara itu jecha nam sehitu singkabu shekoni kenya pikasmat kuncinsoni hamsa jaba sini kamani jirani ini antar kumani tidak Rabbi subhanahu wa ta'ala malja damsa munama damsa apa kumanamni yara waktu bersut damsa Rabbi gabro tasawwur durati fi mufis dame walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah wala isindura dabrebi sinibis sodara dawni Rabbi subhanahu wa ta'ala sodara Rabbi kuma be kamuti wa tufafu banchana namni Rabbi sodatu namanni namni Rabbi sodatu hamare bi ansan naman hamatu namni Rabbi sodatu rakata fi toyata miskina fi toyata kanaf Rabbi rasodan mujechu akuma be kamuti boleyan kiya
inni gammachuu qaba. Iida jechuun dhimmumaanuu gammachuu. Akkana waliin dhufnee bakka takka teenyee huccuu babbareedaa uffannee taa'uun ni gammachuu. Gammachuu warra gammannu kana warra biraatiifis haa qoodnu. Rabbiin iida lamaan kana keessatti hikmaa guddaadha dalage. Iida al-fitri keessatti zakaata al-fitri namaa kennan. Akka rakkataan guyyaa san hin gaddine jee Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa kana karaa godha. Iida al-adhaa keessatti illee namoonni qabdan qalaa udhiyyaa godhaa jedhu. Udhiyyaa kana wagga gootan adda hiraa ollaa keessanii fi akkasumatti rahima keessan gammachiisaa nama takkaa foon hin argin illee nasiiba yoo jiraate guyyaa harkaa haa nyaatu jechuudha. Kanaaf inshallah inni keenya iida gammachuuti, iida wal gargaaruuti, iida wal cinaa dhaabbatuuti, warra wal gargaaree tokko ta'ee umaree kun kan asirraa himamaa ture. Asitti sirni kun muslima akka kiraatti jiraatu sanillee murtee cimaa kanneeti mana marii muslimaa kan cimsee jiraachuu. Asumaanuu mootummaa keenya federaalaallee galatoonfachuu qabnaa jira muummee ministeeraa keenya Dr. Abiyyi. Galatoonfannu. Egaa namni naman galatoonfanne rabbis galatoonfatu yaani murtee inni kanneen egaa bara meeqan kan namni murteen tuni waan taate jechuudha. Kanaafuu kabajamoo kantiibaan teenyaas nu gidduutti argamti. Isaanis bakka bu'eetiin haasawaa kanallee taasisaa. Namummoo bakka jiru masgiidota keenyattis iddoolee sochoonu hundatti eegumsa godhuu qabnaa jechuudha. Masgiida keenya namni akkanumaan dhufee dhaamsaan dabarsa jee maayikiraafoona fuudhee namni isin hin beekne waa dhaamuu hin danda'u jechuudha. Nama ganda jiruutu imaanamummaa feerameetu waa himaame malee bar namni hundi himu. Namni hundi dhufee waa himuu hin danda'u. Nama ganda jiruutu namaa feerameetu dhufee hima jechuudha. Kanaafuu nageenya iddoolee amantaa keenyaas magaalaa keenyaatis eeggannee filannoo keenyaas milkeessinee mootummaa keenya hundeessuudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamoo Dr. Ifraa Wazir, miseensa mana maree paartii badhaadhina biyyoolessaa fi kantiibaa magaalaa Maayaa, kabajamoo obbo Diinee Yusuf, itti gaafatamaa paartii badhaadhina damee magaalaa Haramayaa, kabajamtoota ulamaa'ota keenya, sheekota keenya, ustaazota keenya akkasumas dargaggootaa fi dubartoota keenya guyyaa irraa Iida Arafaa bara 1447 baga Rabbiin nagaan ittiin nu geessu jedha. Asumaan iiddi bara kanaa bara reefu ustaanni keenya tuqeeti jira Yaasin Jibrooti. Bara kana bara filannootti gaggeessinu. Bara filannootti gaggeessinu kana garuu diinonni keenya ammallee hin dhumne amoomachuutti jiranii jechuudha. Diinni keenya ala jiruu fi biyya keessa jiru waliigalee biyya diiguu irratti sirna kana diiguu irratti akkamitti sirna kanaan bullaa isin fakkaattu jechuudhaan halkanii fi guyyaa amoomachuu biraas darbanii daangaallee darbanii marii garaagaraatti jiranii jechuudha. Kana keessatti immoo garuu nu keessaayis qawwisni tokko warri kufaatii biyya fi jaallatu biyya tanaan kuffisa yeediif kaasii diinni keenya garanaan sirbatti baasee ganda hundatti sharaan haa dhaabbatu taaziyaa ta'a yoo taaziyaa rabbiin nuun hin farin jechuudha. Osoo inni san jedhutis diinaa wajjin qaamni walii golee sochoos baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu nuti hawaasni muslimni nageenya biyya isaatiifis warra dhaabbatu namni biyya firratti dhiigee biitiin ni jiraatu hin jirtu jechuudha. Ummanni Sooriyaa ammaa kana ummanni taajirri san asitti qarshii 10 fi qarshii 100 nu gaafachaa jiran jechuudha biyya taajira sanii banii biitti diigantee irratti. Kanaafuu biyya teenyaas baandaan biyya keessaatii fi alaa kun gizeerra walii galee deemu reefu isheen keenya. Ishee kan durattiif nu laamaniiti jiranii namoonni keessattuu dubbii jajalloodhaan ganda keessa deemu. Ganda waliin jallisu. Faayidaa guyyaa irraatiif jee murtiin taane murteessu. Namoota walitti jidduu milkii baasu. Sobaan sochiin taasifamtu san hundi islaamummaas bakka hin buutu
magaalaa kanallee bakka buutu jechuudha. Magaalaa kana bakka buutu jira hin buutu. Kanaafuu nuti nageenya keenyaas eeggannee iddoolee jiru kana caayaa mana barii musliimaa kan rabbiin nuu fide eega rabbiiti kan mootummaan keenya jijjiiramaa kun hundatti nu gatanii fi Allaatu dhuftan seeyina hundatti nu gatanii fi gaafa inni bakka bilaatii gamana akka qaamurtu namni ni booye. Kanaaf wanti abbaan jabeeffataa biraan abbaan jabeeffadhaa wanti isa keessan jirutti darbadhaa akka jabaatee isin kaddamuu danda'u namni garaan duwwaadhaa naman kaddamu jabaadhaa gama boodaa alhamdulillaahi rabbil aalamiin baga rabbiin iida teenyaa fi filmaata mootummaa teenyaatiif waraabaan fidee namni hundinuu niyattanii walla geessanii guyyaa filmaataa san akkuma isaan bira dhaabbatanii uummanni allaattii qoblaa lachuu dhabe lafaa ka'uu hin dandeessu. Wal qabatanii tokko ta'anii ilkeessa bakka daddaa jirtu maatiliina tokko ta'aniiti tokkummaadhaan wal jaalatanii jiraatan ummata muslimtootaa isin idul adhaa keessatti immoo fooniin raabsama. Ummanni amantiin islaamaa gaaramina siidaa wanni mul'iftee dirree baaftu ayyaama isaanii keessatti beelawe quufaan qoftiin iidatti gammadee iida keessatti hin jiraatu. Hiyyeessaa fi quufaan irraa kan walqixa. Kanaaf obboleeyyan kiyya iddii islaamaa ammaas wanni nama barsiiftu